Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa kora waliinii irratti ibsa waloo adda bilisummaa Oromoo ABO fi KFO'n Koongireesii Federaalaa Oromoo kennan qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra. Kun Horni Miidiyaadha. Kora waliinii irratti ibsa waloo ABO fi KFO irraa kenname. Adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO jila jaarmaalee hawaasa Oromoo adda addaa wajjin taane rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaachuuf marii taasisneerra. Mariin godhames baatii lamaa ol kan lakkoofsise yoo ta'u hanga guyyaa 18/2025tti mariiwwan xixiqqaa hedduu gochaa turuun gaafa guyyaa 19/2025 hanga 22/2025tti kutaa hawaasa Oromoo garaagaraa ofitti dabaluun magaalaa Finfinnee hoteela Ililiitti guyyaa 4f kora guddaa geggeessineera. Koricha irrattis rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoolee adda addaa furuuf waliigaltee irra geenye wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatan irratti mootummaa waliin waliigaltee irra ga'uu akka danda'amu hubannee mootummaa waliin mari'achuuf qophiilee barbaachisoo gochaa jirra. Kaayyoon ijoo marii kanaa rakkina nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf qaamota waraana irra jiran waraana dhaabuun rakkina jiru karaa nagaa furuuf irratti dhimma ijoo nagaa waaraa buusuu kana waliigaltee fi murtii kora waliinii 22/2025 ibsame karaa miidiyaalee hawaasaatiin qoodame hordofee miidiyaaleen garaagaraa akeekaaf kaayyoon marichaan ala hiikaa adda addaa itti kennuun ibsuu isaanii hubachuun ibsa bal'aa sirrii ta'e sabaa himaalee garaagaraatiif kennuun barbaachisaa ta'e mul'ateera. Akka kanaan kaayyoon ijoo marii kora waliinii tokko egeree uummata Oromoof naannoo Oromiyaaf yaaddeessaa kan ta'e mari'atanii karaa nagaaf sabatiinsa qabu qofaan furuu akka ta'e cimsinee hubachiifna. 2 gaaffilee uummata Oromoo laalchisee kanneen bakka adda addaatti ka'an hunda mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaalu waliin marii gochuun furuun kan uummata kan argatan ta'uu beeksifna. 3 rakkoolee jiraniif gaaffilee deebii barbaadaniif karaa nagaatiin furmaata akeekuun erga mari'atamee booda yaadni furmaataa irratti waliigalame hojiitti. 4 nageenyi furmaata hundaati jennee waan amannuuf marii fi sochiin amma eegalame qaama nageenyaa kana ta'uu beeksifna. Kanaan wal qabatee sochii jalqabame kana gufachiisuufis carraaqqiin godhamuu fi ololli adeemsifamu kamuu irratti hirmaachuu irraa qaamonni adeemsa nagaa kana keessatti qooda fudhachaa jiran hunduu of qusatuu fi qoqqoobuudhaan kaayyoo nageenyaaf tumsa barbaachisaa akka godhan cimsinee hubachiifna. Haala qabatamaa nageenyaan wal qabatee Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bu'uura godhachuudhaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi tumsa yoo godhe nageenyi waaraa dhufuu waan danda'uuf barbaachisummaan kora waliinii Oromiyaa keessatti nagaa buusuuf qabu olaanaa akka ta'e ABO fi KFO'n guddaa itti amanu. Kanarraa ka'uun ejjennoo waloo kora waliinii ABO fi KFO akka armaan gadiitti ibsaniiru. 1 nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu furmaata kennuuf hojiin hojjetamu tumsuu qabu. 2 qaamonni Oromiyaa keessa kan wal waraanaan waraana dhaabuun rakkina jiru karaa nagaan furuuf jecha hojii hojjetamuu qaban keessatti qooda irraa eegamu baachuuf dirqama ofitti fudhachuu qabu. 3 olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaamoleen dhimmi ilaalu hunduu qooda irraa barbaachisu baachuun nagaa buusuuf hojjechuun dirqama hundaa ta'uu hubachiifna. 4 dhimma nageenya Oromiyaa fi dhimmoota adda addaa wal qabatee dhimmoonni mootummaa waliin irratti walii galuun danda'amu hedduu waan jiraniif mootummaa waliin atattamaan mariitti seenuu irratti hojjetamaa jiraachuu hubachiifna. Paartileen siyaasaa ABO fi KFO'n dhimma nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin mari'achuun furmaata waaraa agarsiisuuf hojjenna. 6 marii kun yoom eessattii fi akkamitti akka eegalu dursa qaamota sadan gidduutti waliigaltee ta'uun mari'atamuun kan murtaa'u ta'a. 7 rakkoolee fi garaagarummaa siyaasaa qabnu kamiyyuu mariidhaan hiikuun barbaachisummaa inni nageenya uummataa keenyaaf qabu ta'uutti amanna. Oromiyaaf Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa Itoophiyaa 26/2025. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ibsi waloo Adda Bilisummaa Oromoof Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa kenname kan armaan olitti caqastan fakkaata. Turtii keessan waan Horni Miidiyaa waliin taasistan guddaa
galatoomaa kabaja argadha.